Warroota afaan Oromoo, Ingilizii fi Amaariffaa onlaayiniidhaan jechuunis waatsaappii, iimoo fi zuumiin kallattiin barachuu barbaaddaniif Nagaatiyuub sagantaa addaa isiniif qopheessee jira. Warroonni jalqaba irraa kaastanii yookaan dubbisarraa kaastanii akkasumas sadarkaa adda addaa irra jiraattan barumsa kamiyyuu barachuu barbaaddan kafaltii giddugaleessa ta'een eegallee jirra. Warroonni fedhii qabdan lakkoofsa bilbilaa amma iskiriinii irratti argitaniin iimoodhaan, waatsaappiidhaan yookaan ammoo teelegiraamaan nu dubbisuu dandeessu. Nutis hatattamaan isiniif deebisnaa. Gaaffiiwwan adda addaas yoo qabaattan achirratti nu gaafachuu dandeessanii galatooma. Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaatiyuubii baga deebitanii gara chaanaalii koo nagaadhaan dhuftanii. Har'allee barumsa afaan Ingiliiffaa afaan Oromotiin walitti deebinee jirra jechuudha. Baay'ee addaan bannee turree, baay'ee yeroo jidduudhaan bannee turree, ji'aa ol turree miti. Dhiifama gaafannaa isaa fi har'a garuu barumsa kan keenya itti fufna jechuudha. Har'a maalinni kan barannu namni tokko na hubatee jira kan jedhu fakkeenyaaf nama waliin ni haasofnaa. Yeroo haasofnu san sii galeeraa, na hubattee jirtaa, na waliin jirtaa, akkamitti afaan Ingiliffaatiin isa gaafannaa kan jedhudha jechuudha. Checking for understanding. Checking for understanding kan jedhu. Understand akka godhe yookaan akka hubate gaafachuuf kan fayyadamnu jechuudha. Afaan Ingiliffaa san baranna jechuudha. Kanaan dura warroonni haarawaa taatan sabskiraayib gochuu hin irraanfatinaa. Yaada keessan ammoo yeroo hundaa nan barbaada. Kanaafuu yaada keessan naaf kennaa. Maal isin barsiisuu kanaan booda akkasumas ammoo viidiyoon kun gaariidha moo isin fayyadeera moo isin fayyadne isin hubadheetan kanan viidiyoo hojjedhu waan ta'eef namaaf waan ta'eef viidiyoon kan hojjetamu. Kanaafuu yaada keessan ammoo wal biraa miti kan jirru onlaayiniidhaan waan ta'eef isin naaf barreessuu qabdan jechuudha. Akkasittan isinirraa hubadhaa. Viidiyoo yoo isinitti tole laayik gochuun irraanfatinaa. Akkasumas warroonni onlaayiniidhaan barachuu barbaaddan ammoo kafaltii giddu galeessaan barachuu ni dandeessan jechuudha. Amma gara viidiyoo keenyaatti deemna. Okay, checking for understanding jedha. Checking for understanding. Akkuma dura isinitti hime namni tokko na hubateeraa, na hubattee jirtaa, siif galee jiraa, na waliin jirtaa yoo haasaa tokko keessatti akkas jechuuf jechuudha. Tokkoffaarra fakkeenyaaf do you understand? Do you understand? Do you understand? Isiniif galee yookaan sii galee you yoo jenne amma isiniif akkasumas siif qeenxeedhaafis ni ta'a, danuudhaafis ni ta'a jechuudha. Nama tokkoofis ta'uu danda'a, namoota hedduus yoo lamaanifuu ta'uu danda'a jechuudha. Qeenxeedhaafis danuudhaafis. Do you understand? Yoo isin jedhe namni tokko siif galee jira yookaan ammoo namoota baay'eedhaaniif isiniif galee jira jechuu barbaade do you understand jechuu ni danda'a. Do you understand jechuu ni danda'a jechuudha. Okay, kan lammaffaa immoo are you following me? Are you following me? Are you following me? Are you following me? Na hordofaa jirtaa? Na waliin jirtaa jechuu barbaade. Amma namni tokko immoo maal jedhaa? Are you following me? Na hordofaa jirtaa? Amma namoota waliin haasa'aa yoo jiraannu yeroo tokko tokko maal jechuu ni dandeenya. Namni sun yookaan si waliin jiraachuu baachuu akkasitti sitti dhaga'amuu danda'a. Kanaafuu na waliin jirtaa yoo jechuu barbaadde maal jetta jechuudha? Are you following me? Na hordofaa jirtaa? Yookaan na waliin jirtaa? Are you following me? Jechuu ni dandeessa jechuudha. Inni biraa immoo do you understand what I mean? Do you understand what I mean? Do you understand what I mean? Waanan jechuu barbaade siif galee jiraa? Waanan jechuu barbaade siif galee jiraa? Do you understand what I mean? Do you understand what I mean? Do you understand what I mean? Waanan jechuu barbaade siif galee jiraa jenna jechuudha. Inni biraa immoo do you understand what I'm saying? Amma immoo haasa'aa yoo jiraattan fakkeenyaaf haasa'aa akka si hubate beekuu yoo barbaadde maaliif checking for understanding jechaa jirra. Amma asirratti check gochaa jirra yookaan
hubachuu isaat laalaa jirra jechuudha amma asirratti. Kanaaf do you understand jechuun maalidha inni? Na hubattee jirtaa yookaan siif galee jira jenne jechuudha. Amma immoo maal itti daane jechuudha? What I am saying. What I am saying kan jettu itti daballe jechuudha. What I am saying. I am saying waanan jechaa jiru yookaan haasa'aa jiru san hubattee jirta yookaan siif galee jira jenna jechuudha. Do you understand what I am saying? Wantin jechaa jiru yookaan jedhaa jiru siif galee jira jenna jechuudha. Okay, inni shanaffaa immoo any question. Any question. Any question. Amma immoo kana akka hubatee beekuuf waa itti himtee ta'uu danda'a. Waa erga itti himtee booda immoo maal jechuu ni dandeessa jechuudha. Any question. Gaafii qabdaa? Yookaan immoo namni sun ija keessa ilaaltee fakkeenyaaf waan isaaf hin galle yoo sitti fakkaate any question jechuu ni dandeessa jechuudha. Yookaan yeroo kamiyyuu yeroo baay'ee kana namootaaf waa erga ibsitee booda any question jettaan. Gaafii qabdaa jechuudha jechuudha. Okay, inni biraa immoo got it jechuu dandeessa jechuudha. Inni dhumaa asirratti checking for understanding kan jedhu keessatti kan isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Na argatteertaa yookaan amma yeroo baay'ee na argatteertaa yoo jennu akkanatti qaamaanii miti. Na hubatteertaa kan jedhu yaadaan wal argachuu akka ta'e hubadhaa jechuudha. Na argatteertaa jechuuf jechuudha. Egaa viidiyoon keenyaarraa kanuma fakkaataa checking for understanding kan jedhu irratti do you understand? Are you following me? Do you understand what I mean? Do you understand what I am saying? Any question? Got it? Kan jedhu kanneen barannee jirra jechuudha. Baay'ee akka isin fayyadan abdiin qaba. Viidiyoo kanas yoo jaalattan akkuma baratame like gochuu immoo hin irraanfatinaayi. Bakkuma artanitti nagaa naaf ta'a. Baay'een isin jaaladha. Warroonni barumsa onlaayiniidhaan barachuu barbaaddanis na dubbisuu dandeessanii waatsaappii, teelegiraamaa fi iimoodhaan narra nan jira. Kanaafuu na dubbisuu dandeessanii amma bakkuma artanitti nagaa naaf ta'a. Warroota afaan Oromoo, Ingilizii fi Amaariffaa onlaayiniidhaan jechuunis waatsaappii, iimoo fi zuumiin kallattiin barachuu barbaaddaniif Nagaatiyuub sagantaa addaa isiniif qopheessee jira. Warroonni jalqaba irraa kaastanii yookaan dubbisarraa kaastanii akkasumas sadarkaa adda addaa irra jiraattan barumsa kamiyyuu barachuu barbaaddan kafaltii jiddu galeessa ta'een eegallee jirra. Warroonni fedhii qabdan lakkoofsa bilbilaa amma iskiriinii irratti argitaniin iimoodhaan, waatsaappiidhaan yookaan ammoo teelegiraamaan nu dubbisuu dandeessu. Nutis hatattamaan isiniif deebisnaa. Gaaffiiwwan adda addaas yoo qabaattan achirratti nu gaafachuu dandeessanii galatooma.